الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. برچو كيستي همينكو وانغود نواقض كل شيء الغيبة والنميمة. الان ارمكن ديبن سبدا فداجا سيكن انا الدنيا ورقابه سينكن بلا بودا دسي اكسم بوا بودا يوان أبوليسيك أبو تاي ونتيجة قد اغتبته إسمان نقابون مقايسة أو نهمتشورا هنا متجر واي غنداتي في واي نانوتي في واي مالتي قودموني شريعة إسلام كيست حرام وني بودان ربي الرا امانه نجد امانه ربي تكنت كفان ارنك مسجبان. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام. ها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام إن شاء الله. أردوتو كينيا جالتو في كبجمو أردوتو تي في هاملتون كان بيجي كيساف biyya alaatee sanii sagantaa keenya bareedaa kana hordofaa jirtan. Sagantaa keenya dheeraa mata dureen isaa Afaatul Lisaan takkaan balaa arrabni namarraan ga'u takkaan dhiibbaa arrabni namarraan ga'u kana ilaaluutti jirra. Sheekan keenya wajjiniin sagantaa darbe keessatti bal'ifnee waan baay'ee ilaalaa turre. San keessaa yommuu balaa arrabni namarraan ga'u keessattuu foon ulamaa nyaachuu keessatti balaa guddaa namarraan ga'aa jennee waan bareedaa wa'ii ilaalaa turre. Sana keessa sagantaa darbe keessatti wanni nuti irratti dhaabbannee namni khayriis qaba sharriis qaba. Yaa nama nam tokko khayriinsaas namtichi sin du'aa khayriinsaas faana du'aa jedhan. Ammas nam tokko immoo khayrii wayii lafatti dhiisee ofii isaatii du'aa jedhan. Wakadhaalik faallaasaa namni sharrii hojjetus jedhan sheekh. Namni sharrii hojjetus bakka lamatti baadan akkuma kan. Tokko sharriinsaa gaafuma inni du'u isa wajjiniin du'aa jedhan. Ajaa'iba! Bakki jabaan qabxiin ijoollee isa kan. Nam tokko gaafa ofii du'u sharriin inni jechuudha ulamaas ta'u maaluu akka diinagdeetti akka guutuutti akka duniyaa akhiraatti sharri inni jechuudha hojjetaa ture isa wajjin du'aa jedhan. Wajumaan qabarama khayr gaafa sana namni irraa argalfata jedhan sharrii isaarraa. Inni immoo daran irra hamaa fi irra cimaan jedhan sheekni ajaa'iba. Inni cimaan jedhan nama jechuudha ofii isaatii du'ee sharriin isaa hafee itti fufu jedhan. Nama jechuudha sunnaa sayyi'aa lafa kaa'ee deemu arkaana ta'u barreessee lafa kaa'ee deemu arrabaana ta'u dubbatee jechuudha viidiyoo adda addaatiin ta'u waraabee lafa kaa'ee deemu inni jabaa fi jabaan sharrii keessaa maasiyaa keessaa wanjala keessaa isa kanaa jedhan. Arras jennii kan keenya jaallatamuu fi kabajamoon kan onnee nama hundaa keessa jiran kan haasaan isaanii namatti mi'aawu gorsi isaanii qalbii namaa keessa cabsitee gadi seentu kan duniyaa fi akhiraa namaa tolchitu. Meeshaalee kan keenya maal nuun jedhu arramu. Bismillaahi Irrahmaani Irrahiim. Alhamdulillaahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiciin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmiddiin. Amma ba'du kabajamtoota hordoftoota TV Hamilton bakka teessanii mana keessan keessa teessanii ergaa kana dhaggeeffataa jirtan. Sheekni keenya sagantaa nuti irratti dhaabne nu yaadachiisanii isinillee wanni sagantaa kana obbooda deebi'ee namni nama yaadachiisuu fi cibraadhaafi. Rabbiinu subhaanahu wa ta'aalaa dubbataa dhufee kaheetu inna fi dhaalika ladhikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahiid. Dubbii iddoo dhaabanii iddootti dhaaban beekuuni waa lamaaf namaa tola. Tokko irraa jalqabachuuf namaa tola. Gurra nama dhaga'uutiifis nama haasa'uufis lammaffaa immoo fuuldura waan itti deemaa jiraniitiif namaa tola. Kanaaf sheeka jazakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa xawwala allahu umrakum wa wassa'a allahu rizqakum. Akkuma kana hawaasa keenyaa fi akkuma kana
tajaajiltoota hawaasa isaaniitii fi tajaajiltoota diinii isaanii tajaajilan dhaabbata Hamiltaniin keessa hojjetan qaama kamirraa dhiirarraa haa ta'u shamarran irraa haa ta'u ulamoota irraa haa ta'u du'aatota irraa haa ta'u warroota gartanii haala kaameeraa kana boodaan illee haala nu mijeessanii teekniyaanota keenya warra akkanatti nu tajaajilan illee sadarkaa jaraadhaa adda addaan nama quuqaa diiniitti buqqisee furmaata diinii tahee seenaa gaariin irraa lafatti hafu rabbi haa taasisu. Dubbiin ajaa'iba ga dubbiin masin na yaadachiiftan kana isuma wajjin dubbanne kana deebi'e immoo ajaa'iba jedheenaan ammas ilaala. Namni maasiyama hojjetaa maasiyaan lama jiraachuu. Maasiyaan tokko aluma hojjetee namtichi duniyaa irraa du'u achumaa wanni isii dagatamtee hafu. Maasiyaan tokko immoo biyya duniyaa irratti namarraa haftee ammasiin itti hojjetamtu namtichi qabrii keessatti illee azabamaa deemu. Kun fitnaa hamaadha. Waan jabaadha. Seenaa caalima tokko xureessee namni seenaa nama diinii tokko xureessee yoo gartanii duniyaa irraa deeme caalimticha sanaan namticha diinii hojjetu sanaan imaamticha sanaan mu'azzinticha sanaan musallii sanaan nama diin qabu sanaan namni duniyaa irratti hafe maal jedha eebaluyyuu akkana siin jedhee barala jiru jedhaan eebaluyyuu bara akkana siin jedhee yeroo jiru bara akkana siin jedhee eebalutu waan kee beekaa bar jedhaan jechuudha. Alumanni afaan hiikkatee waa dubbachuudhaa ka'u indu'e malee deebii kee eebalu sii kennee du'e jedha. Maal jechuudha waan namtichi sun jedhe amma jedhameera jechuudha. Inni du'eera garuu namticha ammas jedhaa jira jechuudha gaafa arraba nama kanaatiin jedhamu. Lafa kaa'atee deeme. Kanaafi rabbiyyuu qur'aana ofii keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha waltanzur nafsun maa qaddamat lighadin. Yaa namni rabbitti amantan rabbii keessan sodaadha. Lubbuun ammoo waan boriif lafa kaayattee duniyaa irraa deemte wanaktubu maa qaddamu wa aathaarahum ka rabbi jedhe sana waan lafa kaayattee duniyaa irraa deemte haa ilaaltu lubbuun. Haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabu. Mee ofumaa of qoradhaan jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Utuu fuuldura rabbiitti qoratamtanii waan deebiftan hin dhabin ofirratti ragaa bahuu malee waan deebiftan utuu hin dhabin arra of qoradhaati karaarra of buufadhaa of qaqqabadha nuun jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa kanatti dabalanii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda seenaan nama gaariiga gaafa qur'aanni rabbiitii fi hadiisni rasuulaa dubbatamu alayhi salaatu wassalaam haasaan nama gaarii maaliif iyyuu fidamee itti dabalamee dubbatama qur'aanicha waan inni fassaruufi hadiisicha waan inni fassaruufi maal jedhan ree Umar ibn al-Khattab gaafa dubbatan wazinuu anfusakum qabla an tuuzanuu ammuma miizanarra kaa'a of mazzana of madaalaati kiiloon keessan gara dhugaatiitti baasamo kiiloon keessan gara diiniitti baasamo kiiloon keessan gara namummaatti baasamo kiiloon keessan nama kabaja ofiis beekee kabaja namaas beeku ta'utti baaftumoo iddoo silaa dhaabbachuun qabne dhaabbataa jirtu jechuu of mazzanaa miizanarra of kaa jedhan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda of mazzanaa innaan nam tokko jira qeetumaan kiiloo meeqan baasa yoo deemu kiiloo 70 baasamoo 150 baasamoo ilaa dhaqee maal gona laa ilaaha illa sheekni gaaf tokko Hamiltanii irratti of mazzanaa jedhaniiru jedhee guyyaadhumatti miizanii kun guutee jira beekee of mazzanaa inni waa lamayyuu of keessaa qaba waa lama of keessaa qaban yoo gartanii gaafa of mazzanu sana kiiloon saaddoo kalee isaan jirre of yaaddessuu of keessaa qaba of jibba nan irradhee daayidaan gadin bu'ee jedha qaayidaan ilma namaa kun maal jaallatti amma dandeessetti guutu jaallatti xabi'a masiiti guutummaa kana gaarummaa kana jaallatti hir'ina kana jibbiti isa ofuma masiiti iddoo hir'inaa dhaabattu hin beektu hir'ina immoo jibbiti namarraa sirrina ofirraa namarraa silaansaa jibbaadhaan inni dubbatu bara keessa ba'e waraansa namichaa ta'a malee silaansaa hir'ina irraa arguu jibbeeti.
kanaaf of mazzanuu inni jedhamu kun inni waan mu'amalaa dunawiyyaati isaa abbaan ilaallatu amma inni nuti mazzanuu qabnu isa kami nafsiyyaa ofii mazzanuu arraba ofii mazzanuu hojii ofii mazzanuu arrabni kan koo maal haasaa oole maalan dubbataa ooleen bakkan hawaasa kiyyaaf waa dabarsaa oole sana keessatti akkasin kaleessa Umar ibn al-Khattab amma seenaa isaanii dubbanne nutti himtan seenaa darbe keessatti nutti himtaniittu bara maal jettan annama gadaanaa nama kaleessa gartanii namni ergataa ture nama kaleessa namni busaa'ee eeguun yookaan qocoo eeguun laafaadha jedhee horii eeguun laafaadha jedhee yaadu bakka sana keessa turetu arra amiira keessan ta'e malee nama jabaa wayii miti ofiin jedhee namaanis jedhe miti. Isa kanaaf hawaasa ofii irratti gaafa rabbi carraa namaa kennee dubbatamu kana hawaasa sanarra dhaabatamee otoo ofitti himame gaafa hawaasatti khutbaan godhamu utuu hawaasarra dhaabatamee ofitti himame dura ما جلقبهم دي خطبة غالبا باين خطبة مال جدا بيكتم أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وفي إسني اللي سودا ربين دام هاجدا خطبة كنيت قروا إمامني خطبة قولوا مالين قد في تبيكتو ربك نسينين جدو بيكتو أكنا قدا سنين جدام إذا زين أكنا وجدتنو مربك كنا سنين جدام أكنا جدام مكب إذا نو أكنا وجدنو جدام مكب حكمة كيسة جرى شو لقوا أنفسكم وأهليكم نارا وفي الراكع أن يواسوا في التيم ماله وفي أكنا مسامعي أبو يك ملاك في العلني أواسو ما كان هندبدي هنداك أبا كان غرفمو هكا قولا تواسا كان أمتي أنيس أواس كيسة توكو جدني أو أواس كيسة كاني غافا أواس إرجع جب أتوكو دبر سوبر بادمو أو أواس كيسة جيسة نتيسي سندر كم ama min bararra dhaabadhusi sadarkaan kan koo walakkaa hawaasaa sanan jira jedhee ilaa namnachi taa'aa jiru walakkaa hawaasaa taa'aa jiru kun inni saffii awwalaa taa'ee jajamaa jiru sanaa jedhu inni saffii dhumaarra taa'ee arrabsamaa jiru sanaa jedhu akkana yoo jedhee dubbate nasihaan inni isarraa ka'ee ofirraa inni kaasee dubbate hawaasatti bira geessu yoo kana ta'uu baate waraansuma ulamaa achi keessa jiru daa'ii achi keessa jiru darasaa achi keessa jiru koree masjidaa achi keessa jiru imaama achi keessa jiru musallii kan isarrayyuu yookaan salaata eeggataa jirtu achi keessa jira kan isarrayyuu rabbiin sodaataa jirtu achi keessa jira jechuus immoo yaaduu qaba namni kun malee rabbi carraa nuu kennee min bararratti ol bahuuni hawaasaa ol jirra jennee yaadni akka hawaasa cabsinuuf miti. Amma akkuma jettan kana sheekha tokko tuturanii jedhan anillee sheekha sana qaqqabanne taariika isaanii nu hordofaa ture. Sheekha sana baay'ee jaallata namni hin du'anii amma. Sababa sheekha sana jaallachuu naannoo sanallee jaallata naannoo sanallee kabaja. Maaliif sheekni kun akkana jaallatamanii maaliif akkana kabajjuu jedhee nama gaafadhe namoota xiqqoo isaaniitiin. Anayyuu dhiisi wanni namni jechuudha sheekha sana kabajuuf naan jedhan saffii akka amma kana miraaba keessaa gadi dhufanii khutbaan godhannu jedhan sheekni sun. Saffii gadi sadaffaa arfaffaa saffii tokkoffaa gaafii dudduuba ta'anii bakka hawaasni isaanii taa'u mataa wajjiniin ta'aniiti achii kaanii dhufanii uummatuma keessaa suuta hidhanii eeggatanii namni beekatila daariidhaan dhufanii naannaa dhufanii uummatuma wajjin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yaa uummataanis isin mobiilan ta'aa ture hojiin kootii hojiin keessan tokkuma maatima keessaan ka'ee miti. Inni isaan jedhanu qalbiin namaa kun naan jedhan sheekan waan duriiti waan ture. Akkanadha. Ummanni isaan gadi ta'anii wajjiniin ta'an kun inni isaan ol ka'anii khutbaa godhanu keessa gadi bu'edha. Haalli kun garuu yeroodhaan wal dhabaa deema. Arrammoo jechuudha tarii inni isaan kaleessa godhan sun arrammoo tarii waa biraa ta'uu danda'a. Garagalee. Amma maal ta'an sheekni kun hawaasnis isaanii isaanis hawaasaa jechuudha. Amma hawaasnis kan isaaniiti. Isaanis immoo kan eenyuuti? Kan hawaasichaa ta'anii jechuudha. Akkanatti jiramaa jechuun egaa yoo ilaalle khaxiibeenis
ala khutbaa godhu daa'ina la da'awaa godhu caalimna la gartanii fatwaa tokko godhu ummata isaa naannoo isaa tokko irratti hukmii tokko la geggeessu iddoo kana ana hawaasattii keessaa tokko jedhee of yaadu. Ana hawaasattii kana keessaa tokko namni hukmii godhaa jirus namni hukmiin itti godhamaa jiru sana haa jedhu. Hawaasni keenyas immoo nasiihan nuti dhaabnuu fi imaamichi khutbaa keessaa ka'ee khutbaa godhaa jiru kun isa malee nama biraa miti. Wanna hawaasichi beekuu qabu. Nuyi jedhee qabachuu qaba. Kanas numatu of gorsaa jirra. Numan nu gorsaa jira. Keenyatu aybii keenya nutti himaa jira. Keenyatu hojii keenya gaarummaa keenya nutti himee nu kakaasaa jira jedhee hawaasni soo qalbii irraa fudhate kallattiin banaadha jechuudha. Karaan nama kamiifuu banaadha jechuudha. Yeroo kamuu akka qoraattiitti akka diinaatti akka nama reef arrareef wal dhufee waliin beeknetti yeroo hunda haaraa walitti ta'e gaafa jedhu ergaan darbaa jiru kuni imaama biraa san malee dubbatamne ergicha jechuudha. Ergichi hin dubbatamne imaama biraa. Hawaasnis immoo maan dhageenya jechuudha. Mukuma wal bira dhaabataa jira malee homaan dhageenya. Rakkoo walii argaan jiru. Rakkoo walii argaan jiru. Kanaaf sunnaa gaarii keessaa tokko gaa hawaasa ofii wajjiniin walitti dhiheenyi jiraachuun dirqamaadha. Sunnaa gaarii keessaa tokko nama ofii qabachuudha. Caalima ofii, daa'ii ofii akka nafaa godhaa bara. Mas'alaa tokkotti isa rakkisa. Amma mas'alama tokko kan rakkata. Gaafimti tokko dhiyaateef. Gaafima tokko rakkata. Namni dhuunfaa. Tuma kitaaba xaalaa takkaan immoo uummatuma irratti dhufa gaafi. Namni dhuunfaa. Namni dhuunfaa. Haala kana maal godhaa? Hamachuu kana namni bara manumaa ka'anii uffata kaayatanii tuma manaa ba'anii tuma kaanii dhaqanii dubbii iddoo tokko fuudha iddoo tokko geessuu fa'a itti warra fudhata. Akkanaa miti. Amma maal godhaa? Intaluma tokkoyyuu xalaaqa bidicii tokko xalaaqa fakkeenyaaf. Haydii keessa xalaaqaa jennu. Aluma haydii keessa xalaaqu maal godha beektu? Heloo sheekee aalima isaan tokko. Waan rakkadheem jedha maa inni dubartii qaalitii tokko nakkaatti xalaaqee falli koo maaliidha. Dhageeffadhu waa tokko xalaaqni akkanaa bidaadha hin ta'uu jedhan isheen. Maalan godharee akkana hin cufa. Nama tokkotti immoo bilbila. Assalaamu alaikum wa alaikum salaam. Maal akkana jedhee sheekota ebaluu tokkollee gaafadhee jennaan jedhe. Yookaan immoo sheekota tokkollee gaafadhee naan akkana naan jedhanii fallisaa maaliidha. Yookaan inni kun immoo ilmiin qabu ta'uu danda'a namni nalanatti mootti bilbilu. Bakka sanarratti. Bakka sanatti ilmiin qabu ta'uu danda'a. Faama sana faamii waan sanaa dhabuu danda'a. Namni fannii qaba barnoota keessatti. Gar tokkoon caalima ta'e gar tokkoon dhabuu danda'a. Inni immoo wanna kana rakkoon qabu bakka eega xalaaq ta'e jechuu danda'a. As keessa ergaa lama jira. Kana booda maal jedhaa? Sheebalu akkana jedhanii sheebalu moo akkana jedhanii sheebalu akkana naan jedhanii isin maaf akkana jettan jedha. Isaan sanatti achi deebi'eetu yookaan immoo maa sheebaluun immoo gaafannaan akkana jedhaniin jedha. Amma rakkoon tokko namni wal dhabuu deemu nama sadii ta'uu deemamu. Inni maal beekaa akkana jedhee waan akkanaati malee jedhaa inni gara kanaa immoo. Mas'alaa tokko gaafa caalima tokko gaafatu namni wanni inni caalima lammaffaa gaafatu maaltu jira? Kitaabni lama buune. Kitaabni kanuma caalimni isaan tokko himantu achumatti ga'a. Wanni namni gaafatu gara kanaa gaafatee gara kanatti ergaa dabarsee gara kana immoo gaafatu waliin dha'uufi. Inni maal barbaada? Waan isaa laafuu barbaada gar tokkoon. Karaa lammaffaatiin ammoo ilmii namaa madaaluu keessa jira. Warri ilmii kana moobaayilumaan telefoonaan yeroo hunda mas'alaa deebisu of eeggannoon isa barbaada. Of eeggannoo isa barbaada. Lammaffaa namni tokko waan mas'alaa namni gaafate namni waan ilmi isaa irratti bayaana hin qabne ulamaa waan sana irratti gahumsa qabu deebisu irraa of qabuu isa barbaada. Nasihaan nuti dhaamu. Hamattuun gidduu kanatti mas'alaa tokko fuutee nama sadii afuritti waliin dhoofti.
gaaf tokko iddoo wayii tokkotti ulamaa aanaa tokko keessaa nama ja'a bilbile namni tokko waan xalaaqaa wahii irratti gaafii tokkittiif nama gaafii tokkitti irratti sanuu namichi immoo nama darasummaa himatu aanaa tokko keessatti ulamaa jaha bilbilee ka'ee aanaa biraatti immoo darbee bilbile nama amma ulamaa rabbi rahmata godhuu fi ulamaa amma du'an tokko maqaa dhahee shee'ee balu baraa wanni sun hin taanaan jedhanii isin akkamitti asitti hin ta'unaan jettanii jedhee ulamaa jahan lole ulamaa aanaa biraa maqaa dhahatee asitti ulamaa jahan lole sababaa mas'alaa kanaa ulamaa walitti qabamanii maalammaa caalimni bakka biraa taa'ee waan naannoo tokko utuu hin beekne fatwaa nutti godhe kun maali jedhanii ulamoonni qalbii cabanii xalayaa barreessan caalima isaan aanaa biraa sanaaf xalayaa barreessanii mas'alaan akkanaa bakka kanaatti gaafatamtanii deebii maali deebiftanii jedhanii nama amanatu nutti ergan xalayaan sun gara ji'a tokko turte gaafasii addeebitu amma mas'alaan akkana jedhamu hin dhageenye awwaama kana jedhamu hin dhageenye jiru jedhan sheekh ilama ilaala ulamaa aanaa tokko keessaa bakka tokkotti wal jibbisiisee amma kanatti manfa'aa dhuunfaa isaa barbaachaa jecha namni ulamaa keenya illee waliin jiruudha namni deemu jira namni dhuunfaa namni rabbiif guyyaa akhiraatti amane kabaja ulamaa keenya haa eegu namni rabbiif guyyaa akhiraatti amane arraba isaatiin ulamaa gidduu deemeen xaxin ulamaa qalbiin jaraa wal hidhee wajjin sochoo waddaaniin kinnu jalaan battansiin ulamaa foon ulamaa nyaachuu jechuun ulamaa wal jaallatu diiguun wal jibbisiisuun foon ulamaa nyaachuu keessaa isa tokko wannamma diigimsaa ga'u hin jiru kanaaf nama dhuunfaa tokko duwwaadhaan loluutti fudhateetanii namni yoo fahame kana qofa jedhaan jirru nuti inshaallah ulamaa eenyuun jechuudha amma baabana siyaa keessa seenne imaama naannoo isaa jiru masjida isaa jiru jamaa isaa jumaa isaa jiru عالما نانو سا جماعة سا جماعة سا نانو سا جرو اسمة علماكية اسمة شيككية اسمة إمامكية قدوان أن قد ديمو شيكو مكان كوبرا دربون قبو جدي مسألة برباچisaa ta'e waan isa rakkise hundasa eenyuun gaafachuu qaba imaama isaa gaafachuu qaba ulamaa isaa naannoo isaa jiru gaafachuu qaba ulamaan isaa naannoo isaa jiru yoo waan irratti mushaawaraa barbaachisu ta'e ulamaa isaantu dabalatan yoo gaafiin sun gaafii cimaa ta'e gaafii cimaa gun jedhu waan jechuudha gaafii bare suuraa barbaachisu jira gaafii khilaafa qabu jira khilaafa baay'eetti qabu jira gaafii khilaafa qabu kanaaf ulamaan wal gahee khilaafa kanarraa raajihiin yookaan irra caalaan isa kana jedhee waan ulamaan naannochaa itti walii galu maslahicha caalimticha beeku caalimtichumaan gaheen yeroo isaa eeggatu inni manuma isaa taa'ee gaadhumaan dawwaluu ta'us barreessuu ta'us qaamaan dhaquu ta'us ulamaa dhuma isaa bira dhaquu qaba imaama isaa bira dhaquu qaba sheeka isaa bira dhaquu qaba kallattii dhuman inni tokko moodidaan jira iyyuu isin hirkaa ajaa'iba kana maaliif dawwalaayyuu maaf bilbila qaamaan dhaqee qaamaan deemuun cibaadaadha gaafii maa jedhanii gaafii mas'alaa tokko manaa bahanii deemuun cibaadaadha guyyaa 9 deemu salaftoonni saalihtoonni warri gaggaariin warra akka Bukhaarii warra akka Imaamu Ahmad warra akka Abu Haniifaa guyyaa 3 deemu mas'alaa tokko jedhanii dawwaluudhuma iyyuu maaf barbaachisa maaliif maaf bilbila mas'alaa isa barbaachise ila qacceen tokko jirti sheektichaan gaafa sana wal dhabne caalimtichaan gaafa sana iddoo kanaatti wal dhabne xiqqoo zanniin attiin tolanu kanaaf ishee maaloon gaafadhaa'edha shee fulaanii nan gaafa sheektichuma isaan zannii walitti badan sana araarfate yoo dhuguma diinii ta'e sheektichi sila zanniitti badan yoo aakhiraadhaaf socho'an mas'alaa diiniidha inni rakkate wal dhabdee dhuunfaa qabna jedhanii mas'alaa isaatiif deebii kennuun didan waan dhimma diiniiti waan inni wal dhabuutii fi inni mas'alaan adda adda isa kanaaf sheekticha araarfatee mas'alaa barbaachisu sheektichuma gaafachuu tokko inni biraani qaamaan dhaqanii sheekticha fuuldura taa'uun cibaadaadha caalima ofii dura qaamaan dhaqanii taa'uun mataan isaa cibaadaatti beeku namni keenya maaliif mujaalasatu saalihiin
رسول عليه الصلاة والسلام مال جدًا مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل السك ونافخ الكير نمني نما غاري بلا تاو صالح توتا وجنتاو أكنما نما شيتو فركاك أبو برجروتي جدًا عبادة جود عبادة واتر رافضة ما جود سجنتا كينيا درب كيست درسيتي عالما وجن وفيتاو مال قول ايتنشت تليفونا كيسا كايته ورابي غافا أشرابو كتابة خططه وفي اتفاية دميسينا غاري ساناسان دبرسن جنة نمني نما غاري وجنتا وان غاري دقا صح القرين بالقرين يقتدي نمني شريكني شريكة تلتا نمني نما بلتا فكاتا نما وجن أولو فكاتا نما وجن بلو فكاتا ما في علماء الرابقاتا ما في من وراء الحجاب مالي بالبلما قامان أكون إجساني دولة أنيتا مسألة تقول أكيتو نمني قام ساني بلا أكيتاي نمني علماء سلاما بلا تاي مسألة تقول أكي مسألة شنفر أتيبا إنه ما يو دبلتي جوبا علمي دبلتي با يجون أكا كان كتير كيشان فلتي كلا أكا كان لا رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب تيجي واي قيامة غافتي يومي قيامة جد ينو نما غافتي يجي نما تران تراني أنا جدي ماذا أعددت لها مال قبي فتي بريجلن قيامة لا مال قبي فت إلا أما إنني غافتي تقومتي أما دي بنجل كبيرة قيامة دا قبي سي برباچي سان علمي دمو علمي ميت قبي غافتا دا قيامان وان فدتني دا كوي قبي غافتا إنني غافتي غروانا ميت دبلتا دفه موندفني علمين مال قبي فتي جدني كرابراتين مو ilmi biraa ammas argateen hin gaafate calluma jedhee darban calluma jedhanii darbuu rasuulaa kana keessallee ilmi biraa jira sallallahu alayhi wasallam inni isaan callisaniif kuni wahyii eegaa jiru ofirraa dubbatanu tokko wasaaniyan lammaffaa immoo gaafiif deebii keessatti namni gaafa gaafatamu dafee deebii darbachuu dura tasgabbii qabaachuu qaba ergaa ilmi miti kun innumti rasuuli alayhi salaatu wassalaam xiqqoo san suni ergaa qaba wasaaniyan namni tokko yoo namni jarjaraan tokko dubbii nama kuchisiise dubbii hawaasni bal'aan taa'ee dhaggeeffataa jiru namni dhuunfaa yoo kuchisiisuu barbaade manfa'aa hawaasaa qaddamsama manfa'aa hawaasaa dursa faayidaan hawaasaa dursuu waan qabu jennaan kan hawaasa sanatti fufan hawaasa baay'ee dhaggeeffataa jira waan san sila dubbataa jiran ti darbanii dubbatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam kan isaa dhiisanii asitti illee maal fudhan manfa'aa nama faayidaa nama dhuunfaarraa faayidaan hawaasaa dursuu qabaa fudhan ilmiidha moo ilmii miti wathaalisan dhumarra gaafan dhaqu hadiisa tokkorraa waan nanu fudhan dura dhumarra garuu maal qopheeffatte naan jaalala rabbiif rasuulaa malee alayhi salaatu wassalaam omaan qopheeffanne jennaan annaasu ma'a man ahabba yawma alqiyaama sahaabonni gammachuu akka malee gammadan rasuula jaallatu sallallahu alayhi wasallam muriin jaallatu khilaafa fidanii nama walitti naquurra qilleensarraa ergaa fuudhanii waliin dhahuurra qaamaan bira dhaqee masalaa tokko yoo fudhateyyuu faayidaa qaba hamattuu jechuun qaamaan deemuu qofa miti dubbii telefoonaa eeggannu jechuu barbaadeetanii inshaallah barakallahu fiikum sheekha waan jajjabaa fi nama dhokatee jiru waa hedduu utuu isin nutti himaa jirtanu nu gorsaa jirtanu nasihaa bareedatu isin nu obaasaa jirtanu sa'atiin kan keenya karaa xumuraa ga'eera jedhamaa jira kanaaf insha Allahu ta'ala jazaa keessa rabbi haa kaffalu hordoftoota TV Hamilton kan biyya alaa fi biyya keessa teessanii waan bareedaa kan dhaggeeffataa jirtan nama milkaa'u nama irraa fayyadamu rabbiin haa taasisu amiin allahumma sagantaa keenya itti aanu amma wal arginutti أماف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه برچوك ستي همينكو وانقود نواقض كل شيء الغيبة والنميمة الآن أرمكن ديبن سبدا في داجر سيكون أنا الدنيا وقابل سيكون بلا بدا دسي أكسم بوا بدا دسي يوان أبوليسيك أبو تاي والنتيجة قد اغتبته إسمني قبون مقايسة أو نحمتشورا هنامت تجرني واي غنداتي في واي نانوتي في واي مالي تنقودموني شريعة إسلام كيست حرام وني بدان ربي الرا أمانة نجد أمانة ربي نتكلم كفان
arranni kun isa jabaadha.